Godinni Qeellam Wallaggaa qabeenyummaan kan badhaate taatus waggoota muraasa darban rakkoo nageenyaan hojiilee misoomaa gufachuun hawaasni rakkoo garagaraaf saaxilamaa ture jira. Nageenya mirkaneessuuf qindoomina uummataa fi caasaalee nageenyaan hojii hojjetameen jijjiiramni guddaa dhufuu kan himan jiraattonni godinichaa nageenya argame tikfachaa hojiilee misoomaa irratti si'aayinaan hirmaannaa jedhan. Haalli nageenyaa walumaa galatti akka Wallaggaatti baay'ee ulfaataadha ture. Amma garuu jijjiirama guddaadha kan jiru. Nagaa guddaadha. Caafii hamma caafiitti tasgabbii guddaa jira keessumaa akka aanaa laaloo qileetti nageenyi guddaan mirkanaa'ee qonnaan bulaan hojii isaa sirnaan saffisaan ganamaa kaasee amma galgalaatti barahaatti duulee hojii gurguddaadha kan inni hojjetaa jiru. Nageenyi mirkanaa'uudhaan kan ka'e waggoottan darban keessatti haalli nageenyaa rakkisaa waan tureef misoomarraa fagaannee turre garuu amma nageenyi fooyya'aan naannoo keenyatti waan argamee jiruu fi fuulli namoota hundumaa gara misoomaatti deebi'eera. Akka nama irraa dammaqee namni of jijjiiruudhaaf dhamaadha kan inni jiru. Dinagdeedhaan miidhamaa turreerraa hawaasummaadhaan miidhamaa turreerraa amma garuu akka godina Qeellam Wallaggaatti yeroo ammaa kana haala tasgabbii gaarii qabu irratti argamaa jirra jechuudha. Yeroo ammaa kana hawaasi fuula isaa gara misoomaatti deeffatee nageenya waaraa buusee eeggachaa tikfachaa jira. Hawaasa jiru barsiisuu gorsuu namni hundumtuu gama isaatiin nageenyaaf gumaacha guddaa gochuun akka irra jiraatu hubannoo guddaa dhalaatti waldaan kiristaanaa. Yeroo kamiyyuu kun immoo itti gaafatamummaa waldaa kiristaanaatti kennamee jirudha wanta ta'eef hawaasaan hin qoonnu, amantaadhaan hin qoonnu, sanyummaadhaan hin qoonnu, nageenyaa fi dhimmineeti kan nuti hojjennu jechaadha. Dhaabbii biqiltuu ashaaraa magariisaan biqiltuu dhaabuu qofa osoo hin taanes kunuunsa barbaachisu taasisuun hojiilee misoomaa hojjetaman kan tumsan ta'uu himaniiru. Jalqabbii irra jirra amma jalqabbiin isaa baay'ee namatti tola. Jalqabbii kana immoo bakkaan ga'uu raawwiidhaan ga'uudhaaf kan nuti dandeenyu yoo kunuunsa isaa sirrii irratti hundumtuu irratti hirmaateedha. Xiqqaa guddaa otoo hin jedhin jaarsa jaartii otoo hin jedhin amantaadhaan otoo waliin qoodin siyaasaan otoo waliin qoodin namni kamuu jireenya boriiti waan ta'eef dhaloota boriitiif kun ashaaraa gaarii kaa'anii darbuu waan ta'eef hundumtuu irratti hirmaatee raawwii isaa bareechuu danda'u turre jiraata. Biqilaan dhaabbachuun galma otoo hin taane biqilaa dhaabbate kana akkuma nama tokkoof yookaan ilma namaaf kunuunsi barbaachisu jalaa wantoota hin barbaachisne jalaa gaggatuun hin barbaachisa. Kunuunsa barbaachisaa ta'e godhamaafis jira. Sakalee sadeen gaddaa caalaa immoo dammaqinaan tokko taanee jechuun kan nuun irratti hojjechaa jirru jechuudha. Haalli nageenya godinichaa sadarkaa amansiisaa irra gahuu kan himan Koomishinarri Jeneraalaa Koomishinii Poolisii Federaalaa Dammallaash Gabra Mikaa'el qindoomina caasaa nageenyaa fi uummataa cimsuun naannowichi giddugala misoomaa akka ta'u kan hojjetamu ta'uu dubbataniiru. Qeellam Wallaggaan yeroo ammaa nageenyi isaa sadarkaa amansiisaa irra gaheera. Kun immoo kan agarsiisu misoomni bakka bakkatti jalqabamee jiruuf nullee sanuma mirkaneessuuf asitti dhufnee biqiltuu dhaabuu carraa arganneerra. Kanaaf akkuma laaltan immoo xiyyaarri torbanitti yeroo 4 Finfinnee irraa gara kanatti dhufaa jira. Kun bu'aa nageenyaa kan fide waan ta'eef kan ammoo ummatichi eenyuyyuu caala ammoo ummatichi caasaa nageenyaa keessattuu humna raayyaa wajjin sirriitti qindaa'ee humna naannoo fi humna federaalaa wajjin qindaa'ee godinicha nagaa eegsisaa jira. Kun itti cimee itti fufa. Amma booda naannoon Wallaggaa misoomaaf malee namoonni shororkeessoon akka barbaadanitti kan uummata rakkisan hin ta'u jechuudha. Sagantaa dhaabbii biqiltuu ashaaraa magariisaa godinichatti eegalame irratti kan argaman itti gaafatamaan sabquunnamtii hariiroo idil addunyaa paartii badhaadhinaa obbo Addisuu Araggaa waggoottan 5 darban hojii hojjetameen biqiltuun dhaabamaa ture bu'aa hedduu argamsiisuu eegaleeraa dubbatu. Bakka biqiltuun dhaabame kun daangeffamee dargaggoonni irratti ijaaramanii carraa hojii adda addaa irratti argataa jiru jechuudha. Iddoo tokko tokkotti marga kunuunsanii marga sanaan loon gabbisanii horii horsiisanii hoolota horsiisanii kanniisa horsiisanii fayyadamuu haala isaaniitti jalqabantu jira. Iddoo kaanitti immoo biqiltuu dhaabbateerraa oomisha adda addaa biqiltuu irraa argamu itti fayyadamuudhaan jiruuf jireenya isaanii fooyyeffataa akka jiranii fi biqiltuun dhaabbatu kun faayidaa dinagdeetiif oolaa akka inni jiru sirriitti ilaaluun hin danda'ama. Mancaatii qabeenya uumamaa gahaa ture fooyyessuu fi dhiibbaa jijjiirama qilleensaa gahaa jiru qolachuuf kunuunsi qabeenya uumamaa fala duraa ta'uu isaatiin hojiin kun cimee kan itti fufu ta'us obbo Addisuun himaniiru. Mootummaan Itoophiyaa kallattii dinagdee magariisaa hordofurraa ka'uudhaan humna uummataa beekumsa uummataa walitti qindeessee hooggansa kennuudhaan biqiltuu dhaabuu qofa osoo hin taane itti fufiinsaan kunuunsuudhaan faayidaadhaaf oolchuudhaaf tattaaffii inni gochaa jiru sadarkaa biyyaattis ta'e sadarkaa addunyaatti fudhatama guddaa kan argate ta'uu isaati jechuudha. Kun gara fuulduraattis jabaatee kan itti fufu ta'uu isaati.